Yoyyaa harka fuuni daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qindeeffanne siittimaa dursaa oduu ijoo. Irree abdii fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kibba bahaa Oromiyaa Arsii fi kibba Oromiyaa Gujiitti lola finiinsuun loltoota faashistii Abiyyi Daaraa Buturoo taasisuu ifoomse. Kun otoo kanaan jiruu qeerroon Oromoo tokko bilxiginnaa fi loluu jechuun bishaan obbuusee haadha kiyya cinatti na awwaalaa jedhe. Balballoomina oduu keenyaa kanaan eegalanii dhageessu. Kaleessa juntaan dhiitamaa fi gidirfamaa turre har'a garuu ijoollee nuti barsiifnee fi guddisnetu jireenya nutti dukkaneessa jechuun jiraattonni Oromiyaa komii fi dheekkamsa guddaa dhageessisan. Kun utuu kanaan jiru bilxiginnaan saamichaa fi ajjeechaa konkolaachistoota irratti raawwachaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina isaa ammoo isinis ni dhageessu. Warraaqsa barattoota bara 1960mootaa fi gaaffii lafti qotee bulaaf jiru keessatti shoora olaanaa taphachaa kan turan obbo Zagayyee Asfaw Abdii du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Obbo Zagayyee Asfaw Abdii hayyoota Oromoo dhiibbaa guddaa uumuun jijjiirama siyaasaa fi gaaffiin qonnaan bultootaa deebii akka argatu hojjechuun seenaa impaayirtii keessatti yaadataman keessaa adda dureedha. Kanas ni balballoomsina. Loltoonni faashistii Abiyyi lola irratti qaama miidhamanii jiran kadhattuu taane jechuun dhaloonni isaa irraa akka baratuuf dhaamsa dabarsan. Gama biraan godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjiitti dargaggoonni saba iddoo hojii isaaniitti faarfannaa faarfataniif qofa hidhamuun reebichi homaan irratti raawwatame. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan geenya. Walwaraansa waggootaaf Oromiyaa keessatti itti fufeen hawaasni baadiyyaa hedduminaan gara magaalaatti akka godaanu taasisaa jiraachuun ifoome. Kana malees namoonni hedduun magaalaa jiraatan bakka dhalootaa isaanii baadiyyaa erga hanqatanii waggoonni lakkaa'amuu himaniiru. Bal'ina isaa ni dhageessu. Mootummaan Itoophiyaa kuufama liqii waliigalaa doolaara biliyoona 51.8 ta'uun qabamee osoo jiru sagantaa fooyya'insaa dinagdee gurguddaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin dhiyaate hojiirra oolchuuf danqaa cimaan isa mudachuun gabaafame. Gabaasaa The East African Report baasee kana qindeeffanneerraa ni balballoomsina. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp irratti haleellaa bal'aa irra deebiin geggeessuu jalqabuuf dhimmee yaadaa jiraachuu CNN gabaase. Iraan ammoo haleellaa irratti raawwatamnaan sadarkaa niwukileeraa hidhachuu ishee dandeessutti yuuraaneemii akka gabbistuuf dhaadatte. Kanas ni balballoomsina. Odeeffannoo wayitaawaa impaayirtii fi Oromiyaa keessaa tattamaan argachuuf toora YouTube chaanalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa jechaan gara bal'ina oduun qopheeffannetti isin ceesisa. Irree abdii fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kibba bahaa Oromiyaa Arsii fi kibba Oromiyaa Gujiitti lola finiinsuun loltoota faashistii Abiyyi Daaraa Buturoo taasisuu ifoomse. Kun utuu kanaan jiru qeerroon Oromoo tokko bilxiginnaa fi loluu jechuun bishaan obbuusee haadha kiyya cinatti na awwaalaa jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo guleelee Oromiyaa cufa keessatti bifa jedhamu lola finiinsaa jiruun impaayira bututtee fi Oromoo gidirsaa jirtumatti tumatti gochuuf boqonnaa qabsoo bilisummaa sabichatti ceesisuuf halkanii guyyaa sochiitti jira. Waraanichi tibbana lola jabaa kibba bahaa Oromiyaa Arsii bahaa aanaa jirutti taasisee loltoota faashistii Abiyyi hedduu daaresseera. Obbo lola jabaa aanaa sanatti taasiseen koomaandara bilxiginnaa tokko dabalatee aangawoota PP lakkoofsaan hedduu ta'an madeessuun yeroo ammaa du'aa fi jireenya gidduutti akka argamantu ifoome. Kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Wadaraa keessattis tarkaanfii gurguddoo tiksitoota impaayiritti irratti fudhachuun injifannoo culuqaa galmeessuu ifoomseera. Kun utuu kanaan jiru qeerroon Oromoo tokko dirqiidhaan waraanaaf qabuudhaan bishaan obbuuse. Dargaggoon kun milishoonnii fi tiksitoonni impaayiritti biroon akka dirqiidhaan qabanii waan kaayyoon isaa hin beekamneef isa geessuuf jiran barraan bishaan kuufamee jiru seenuun achumatti haadha kiyya cinatti na awwaala malee hin deemu jechuun iyyee waswaataa tureera. Bilxiginnaan dargaggoota Oromoo umurii isaanii lolaaf hin geenye kanneen dhibee sammuu qabanii fi qaama miidhamtoota dirqiidhaan leenjii waraanaaf ukkaamsaa turuu Komishinii Mirgoota Namummaa Impaayiritti, Rooyitarsii fi Huuman Raayits Waach kanaan dura gabaasuun ni yaadatama. Dhiyeenya kana ammoo milishoota miliyoona tokko leenjisuu qabna jechuun duula qonnaan bultoota Oromoo dirqiidhaan qabutti jiru. Milishoonni kun leenjii haamilee dhabuu fi sodaan guutamanii akka fudhatan ammoo viidiyoon tibbana qoodamaa ture ni agarsiisa.
Kaleessaa juntaan dhiitamaa fi gidirfamaa turre har'a garuu ijoollee nuti barsiifnee fi guddisnetu jireenya nutti dukkaneessa jechuun jiraattonni Oromiyaa komii fi dheekkamsa guddaa dhageessisan. Utuu kanaan jiru biltiginnaan saamichaa fi ajjeechaa konkolaachistoota irratti raawwachaa jiraachuun dhagahame. Biltiginnaan impaayirtii geggeessuu akkuma jalqabeen siidaa Minilik haareffachuun gocha harka muraa fi harma muraa inni raawwate dachaa hedduun caalu gootummaa Oromiyaa fi kutaalee impaayirtii iddoo adda addaatti raawwachaa tureera. Waggoota 8 darbaniif Oromiyaa dachee dhiigaa gochuun jiruu fi jireenya Oromoo fi lammiilee Oromiyaatti hadheesseera. Kanaan hedduu kan mufatan jiraattonni godina Jimmaa aanaa Sigimoo kaleessa dhuunfaatti nu bulchaa ture har'a isin ilmaan Oromootiin maal balleessinee isin barsiifnee nuti har'a isiniin boonna jennee osoo abdannuu jiru nutti dukkaneessan jechuun komii fi dheekkamsa guddaa dhageessisaniiru. እኔ ከሚገርመኝ ነገር አገፈዳካ አዳማራ ከሚገርመኝ ነገር ትላንትና ጁንታ ሲያስተዳድረን ነበር። ዛሬ ኢልሞ ኦሮሞቲ ስኒ ማል በልስኒ ስኒ ዩኒቨርሲቲስን እናንተን አላስተማርንም እንዴ? ደብተር አልገዛንም እንዴ? እስክሪብቶ አልገዛንም እንዴ? ምሳ አብረን አልበላንም እንዴ? ዛሬ እናንተ ጋር ኮራን ስንል ጨለማ ሆነብን። ከቦታው ከጠፋ ይጥፋ አንቆጣ። Gama biraan dhalataa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa bultuun kan ta'e konkolaachisaan Abdul Jabbaar Bakir jedhamu Jimaa fe'ee gara magaalaa Adaamaatti osoo imalaa jiruu dhukaasa irratti banameen yoo ajjeefamu gargaartonni isaa ammoo butamanii achi buuteen dhabamuun ifoome. Maafiyaan daandii Adaamaa hanga Harargee gubbaatti konkolaachiftootaa buttee saamtu Harargee Lixaatti caasaa akka qabdu ragaaleen ifoomsaniiru. Lakkoofsi baankii isa iskiriin irratti mul'ataa jiruu fi argaa jirtan kun namoonni Machaanaa fi Galamsoo gidduutti qabaman maallaqa akka irratti galchan kan godhame yommuu ta'u kaadura konkolaachiftonni naannawaa waliin cititti qabamee turanis baasuuf akkaawuntii makaarratti maallaqni galfamee ture. Gabraatiin yeroo konkolaachiftonni Galamsoo Baddeessaa fi Bookee irraa fe'atanii ka'an odeeffannoon dursee shiftoota karaa Adaamaa waan gahuuf haxxeedhanii eeguun butuuf isaan dandeessiseera jedhame. Poolisootaa fi daldaltoota magaalota Baddeessaa, Galamsoo, Bookee fi Machaa jiran wajjin hidhata akka qabantus himama. Warraaqsaa barattootaa bara 1960mootaa fi gaaffii laftii qotee bulaaf kan bara 1970 keessatti shoora olaanaa kan qaban obbo Zagayyee Asfaw Abdii du'aan boqotan. Obbo Zagayyee Asfaw Abdii hayyoota Oromoo dhiibbaa guddaa uumuun jijjiirama siyaasaa fi gaaffii qonnaan bultootaa deebii akka argatu hojjechuun seenaa impaayirtii keessatti warreen tarree duratti eeramanidha. Obbo Zagayyeen riifoormii lafaa seena qabeessaa bara 1975 lafa qotee bulaaf jedhu keessatti qooda guddaa fudhataniiru. Qabsoon qonnaan bultootaa fi mirga Oromoo Dimokiraasii fi riifoormii hawaasummaaf taasisan hayyoota Oromoo qabsaa'otaa fi jijjiirama siyaasaa impaayirtii keessatti kabaja guddaa isaan gonfachiiseera. Gootichi haqaa qonnaan bultootaaf qabsaa'ee labsii raggaasisee labsichi yeroo gabaabaa keessatti hojiirra akka ooluuf qabsoo jabaa taasisee ture obbo Zagayyee Asfaw Abdiin guraandhala 2026 tasa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii dhagahameera. Gootichi haqa qonnaan bultootaaf qabsaa'ee labsii raggaasisee labsichi yeroo gabaabaa keessatti hojiirra akka ooluuf qabsoo jabaa taasisee ture obbo Zagayyee Asfaw Abdii caamsaa 2026 tasa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii dhagahameera. Obbo Zagayyee Asfaw Abdii bara 1942 godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraa ganda Bukusaamii jedhamatti dhalatan. Labsii lafaa bitootessa 1975 labsii irratti fulbaana 1976 miidiyaalee biyya alaa fi biyya keessaatiif ibsa kennuun lafti qotee bulaaf akka ta'u goota mirkaneessedha. Labsiin lafaa sun akka dhugoomuuf gurguddoon abaaboo hundeessanii fi hoogganaan kun qooda guddaa taphataniiru. Keessumaa jaalala tumsaa namni bara jireenya isaa dhaadannoo laand tuu zatiiler jedhu gaggeessaa turee fi sirna fiduraa dhabamsiisuun lafti kan qonnaan bulaa akka ta'uuf qooda olaanaa bahatee Zagayyee Asfaw wajjin labsii sana qopheessan. Yeroo gabaabduu jijjiirama sanaatti seera wixinee qondaalota olaanaa darbuuf mo'achiisuu danda'u baasuudhaan seerri bahe sun ariifachiisaan hojiitti akka hiikamu qabsaa'ota biroo wajjin duula guddaa geggeessuun ittis milkaa'an. Obbo Zagayyee lafa qonnaan bulaaf deebisiisuuf qofa osoo hin taane mirgi abbaa biyyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo guutuutti galma akka gahuuf ejjennoo qabuun dargiin waggoota 10 oliif mana hidhaatti dararee ture. Hidhaa boodas jijjiirama yeroo lammataaf bara 1991 dhufe keessatti hoogganoota abaaboo biroo wajjin ta'uun carraa dhiphaa argameen Oromiyaan akka uumamtu warra dandeessise keessaa obbo Zagayyeen isaan tokko turan.
loltoonni faashistii Abiy irratti qaama miidhamanii jiran kadhattuu taane jechuun dhaloonni isaa irraa akka baratuuf dhaamsa dabarsan. Gama biraan godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjiitti dargaggoonni sababa iddoo hojii isaaniitti faarfannaa faarfataniif qofa hidhamuun reebicha hamaan irratti raawwatame. Loltoonni faashistii Abiy lakkoofsaan hedduu ta'an torban darbee bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti walitti qabamuudhaan komii dhageessaa turuu fi kantiibaa magaalichaatiin bakkicha ari'amuu gabaasnee turre. Ammoo loltuun faashistii Abiy kan biraa lola irratti miidhame tokko odeeffannoo miidiyaa hawaasummaa irratti qoodeen nuyi biyyaaf duullee kadhattuu taane jedhe. Bilxiginnaan waan waadaa galee haaluun kan beekamu yommuu ta'u amma ammoo boo'ichallee maatii isaaniitti himuu dhiiseera. Harmeen tokko magaaluma Bishooftuutti du'a ilma ishee osoo qaamni mootummaa ofiin jedhu itti hin himin faannoo irraa dhaga'uu ifoomsitee turte. Bilxiginnaan loltoonni isaa yoo ajjeefaman kan hin himneef beenyaa kaffaluu waan hin barbaanneef akka ta'etu himama. Gama biraan godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjiitti dargaggoonni sababa iddoo hojii isaaniitti faarfannaa faarfataniif qofa hidhamuun reebichi hamaan irratti raawwatame. Dargaggoonni kunneen naamusaa fi sansakkaa amantaa namaa osoo hin jeeqin sirna siyaasaa tokkos osoo hin deeggarin yookiin mormiin faaruu faarfataniif miidiyaa hawaasummaa irratti waan qoodaniif qofaaf hidhaa fi reebicha hamaaf saaxilamaniiru. Sirni impaayirtii afaan qawweetiin bulchaa jiru Bilxiginnaan faarsee bultoota qarshii biiliyoonaan lakkaa'aman bobbaasee wayita akka isa faarsan taasisaa jirutti dargaggoonni kun uumaa isaanii waan faarsaniif qofaa dararamuun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa biratti dheekkamsa jabaa uumeera. Walwaraansi waggoota Oromiyaa keessatti itti fufeen hawaasni baadiyyaa hedduminaan gara magaalaatti akka godaanu taasifamuun ibsame. Kana malees namoonni hedduun magaalaa jiraatan bakka dhalootaa isaanii baadiyyaa erga hanqatanii waggoonni hedduun lakkaa'amuu dubbatu. Dhalataan godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat yeroo ammaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu jiraatu erga dhaloota isaa baadiyyaa dhaqee waggoonni 3 darbuu hima. Isa dura waggaatti yoo xiqqaate yeroo 2 maatii baadiyyaa bira jiru deemee akka argu dubbata. Jiraataan magaalaa Finfinnee bakka dhalootaa isaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ta'ee himu immoo erga bakka dhalootaa isaa dhaquu dhiisee waggoonni 4 darbuu hime. Du'a gahii dhaquun irra tureyyuu sababa rakkoo nageenyaatiin osoo hin dhaqin akka hafe dubbate. Jiraataan magaalaa Shaggar bakka dhalootaa isaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sadeen Soodoo ta'e immoo walwaraansa aanaa isaa irra jiru waggootaaf tureen bakka dhalootaa isaa dhiisee Shaggaritti galee hojii humnaa hojjetee jiraachuu akka dirqame dubbate. Namoonni akka isaatti bakka dhalootaa isaanii dhiisanii magaalatti galan hedduun akka jiran isa yaadachiiseera. Jiraataan magaalaa Amboo bakka dhalootaa isaa godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo ta'e rakkoo nageenyaatiin bakka dhalootaa isaa baqachuu dubbate. Namoonni yaada kennan walwaraansaa fi rakkoo nageenyaa jiruun baadiyyaa dhaquu namni akka sodaataa jiru dubbatu. Sababa kanaan namoonni hedduun bakka dhalootaa isaanii irraa cituu eeranii gaddaa fi gammachuu maatii baadiyyaa jiru wajjin dabarsuu akka hin dandeenye dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa kuufama liqii waliigalaa doolaara biliyoona 51.8 ta'uun qabamee osoo jiru sagantaa fooyya'insa dinagdee gurguddaa maakiroo ikoonomik riifoormii ministeera muummee Abiy Ahmediin dhiyaate hojiirra oolchuuf qabsoo cimaa keessa seenuun ifoome. Haalli kun kan dhufe yeroo Ameerikaan deeggarsa waggaa doolaara biliyoona 1 haaromsuuf qophaa'aa jirtuttii fi dhaabbileen akka baankii addunyaa fi fandii maallaqa addunyaa IMF deeggarsa maallaqa isaanii taasisaa jiranittidha. Garaagarummaan dhiibbaa idaa kanaa fi deeggarsa haaraa dhufaa jiru gidduu jiru fooyya'insa kanaaf ka'umsa guddaa akka ta'u ogeeyyiin dinagdee gamanumaan himaa jiru. Hayyuu dinagdee akka akeekkachiisanitti baasiin tajaajila idaa kaffaluuf ramadamuu dabaluun isaa qabeenya biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Haalli kun Itoophiyaan rakkoo hanqina sharafa alaa yeroo dheeraaf ture akka hin furre kan taasisu yoo ta'u, balaan kaffaltii idaa kaffaluu dadhabuu gara fuulduraatti deeggarsicha gufachiisuu akka danda'utu amanama. Mootummaan dhiibbaa kana tasgabbeessuu yoo carraaqutti baasii mootummaa fi gabaa bilisa gidduutti wal simannaa uumuun dhimma xiyyeeffannoo barbaadu itti fufeera. Gabraatiin sagantaa fooyya'insa maallaqaa kun dhiibbaa jireenya hawaasaa irratti uumuun isaa hin oolu jedhamee sodaatamaa jira. Keessumaa gatiin meeshaalee fi tajaajila gabaa keessatti dabaluun isaa humni bituu uummataa kan miidhamu yommuu ta'u, mootummaan immoo deeggarsa maallaqa alaa argamuun kan tasgabbeessuuf abdii qabaa jiru. Deeggarsi Waashingitan irraa argamu kunis yeroo dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuu malees ijaarsa dinagdee Itoophiyaa haaraa keessatti gahee taphataa jira. Gabaasni The East African Report. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp irratti haleellaa deebiin gaggeessuu jalqabuuf dhimmee yaadaa jiraachuu CNN gabaase. CNN maddeen eeruun akka gabaasetti akkaataa Iraan marii nagaa ittiin qabatan Tiraamp dheekkamsiiseera. Maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban lama akka ibsanitti Doonaald Tiraamp cufamuu hulaa Hormuuzii fi qoqqoodamuu aangawoota Iraaniin obsi isaa dhumachaa jira. Qoqqoodamuun aangawoota Iraan gidduu jiru mariin niwukileeraa ilaalchisee taasifamu bu'a qabeessa akka hin taane gochuu isaas eerameera. Tiraamp deebii Iraan kennite gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun busheesse. Tarkaanfii Ameerikaan itti aansitee fudhattu ilaalchisee aangawoota Waashingitan ejjennoo garaagaraa fudhatamuu maddeen CNN ibsaniiru.
Iraan ammoo haleellaa irratti raawwatamnaan sadarkaa niwukilaara hidhachuu ishee dandeessutti yuuraaniyeemii akka gabbiftuu dhaadatte. Iraan irra deebiin haleellaa kan irratti raawwatamu yoo ta'e sadarkaa meeshaa waraanaa oomishuu yookaan niwukilaara ijaaruu ishee dandeessutti yuuraaniyeemii gabbisuu akka jalqabdu beeksisuu ishee ammoo rooyitersitu gabaase. Dubbii himaan kan nageenyaa fi dhimma alaa biyyoolessaa Ibraahim Raayizi mana maree Iraaniif haasaa taasiseen Iraan haleellaan irratti raawwatamnaan yuuraaniyeemii sadarkaa 90% akka guddistu beeksifteetti jedhan. Odeeffannoo yeroo kanaatiif qaban asirratti goolabna. Oduudhaan hanga walitti deebinutti nagaa ta'a. Agadagaa.